نقول مالتي تدكن سرباس كياستو بايك جالت ونتن باين جالت أنيكو جاللا أنيكو كلون وقاس جالتا أنيكو جاللا أنيكو كلو لغان سجالدا إيجا jigaayyoo fi qaaduu har'a jechuudha seenaa jaalalaa waan ishiin keessa jirtu akka waan ishiin keessa dabarsite jechuudha waan ishiin keessa dabarte akkasuma immoo isinii qabadheetii dhufeetiin jira OBN wajjin jechuudha akkasuma studio OBN keessatti argamtee jechuudha jaalala irratti jechuudha yaada kennatteetii jirti jechuudha akkaataa jaalala jechuun maali akkasuma immoo jaalala keessatti maaltu na mudatee akkam ta'eetii jira jechuudha ka jettuudha jechuudha viidiyoon tun akkaan garaa nama nyaatti hordoftoota kee kabajamoo nagaan irraa fannee bakkuma jirtanitti nageenyi keenya kan kabajaaf jaalala sin haadha qabu isiniin jecha Oromoo warroonni chaanaalii kana faaraa taatan subscribe godhuun maatii kiyyatti dabalama YouTube naatoo walloo ka jedhu sarchii yoo gootan achirratti na argachuu dandeessanii warroonni gara TikTokii jirtanis jechuudha egaa kanaafuu jechuudha na jajjabeessan dirqama keessanii mee viidiyoo kanaa waliin turtii gaarii kunoo si eeggata maaloo natti maaloo natti hin tolle onnee jaalala way jaalalti tun jechuudha waan akkaan nama ajaa'ibu waan akkaan jechuudha jaalala yoo isiniin jedhan jaalalli bakakkaa jechuudha bakakkaa samii gadi nama buute jechuudha yeroo achi nama buute jechuudha akka malee si dhootte simiiti jechuudha jaalala jechuun akkuma san mana ajirta mi'eessuma naa jirta naa jechisiis badii isaa ma director keenya harsi jaalata balbalasa bane taa'is eegata onneen koo qulqulluun harsi jaalata balbalasa bane taa'is eegata jaalala jirunatti tolle yoomuma dhufta jirunnatti hin tolle yoomuma dhufta ani jechuudha akka kiyyatti dhugaa miira keessa galeetii jira jechuudha kalas bakka hin beekne dhugaa kanaaf jechuudha kun akkasitti bu'aati jirti ishiin illee jechuudha abshir jechuudha waan rabbi siif qoode hin dhabdu akkasuma immoo abshirii isallee rabbi siif haa deebisu inni illee jechuudha imimmaan kan kee kan argeetuma hin deebi'a yoo rabbi jedhe imimmaan kan kee kan argee jechuudha miidiyaa sooshaal miidiyaa uummataa duratti miidiyaa uummata bal'aa jechuudha duratti fuula miidiyaa uummata bal'aa kana duratti akka teessitii imimmaan kan kee lafatti yaa'u kun jechuudha lafatti hin hafu abshirsiin jedha. onneen koo qulqulluun harsi jaalata balbalasa bane taa'is eeggata jirunnatti hin tolle onneen koo qulqulluun balbalasa bane taa'is eeggata jirunnatti hin tolle jiru maaltu itti tola dhugaa mee akka alhamdulillah jedhame jireenya ishiin keessa jirtu kana ani of tuffadhee of gadi qabee of xiqqeessee isa ol kaasee jechuudha akkana tuffatus osuma beekuu of xiqqeesseen isa ol kaasee wajjiniin jiraatu ture wajjin haasaatee ture na jaalatamoo nan jaalatu jedhee kan jechuudha ani hedduu takka jechuudha irratti rakkataatee ture immoo deeme jaalalti irraa na qabde amma akka hin taane ta'e kanaaf rakkadhe ka jettuudha jechuudha. Yoomuma naa dhuftaa dhugaa jechuudha intaloon tun baay'ee takka miira keessa nama galchiti akkasuma immoo ishiin illee akka kanatti boon ishiidhaaf waan nama ajaa'ibu egaa jaalaltedha waan nama hin goone hin qabdu dhugaa waan nama hin goone hin qabdu jaalala yoo isin hin jedhan jaalalli tun jechuudha rakkoo gurguddoodha jechuudha akka waan bakakkaa samii nama buuteeti jechuudha kunoo akkatti bu'aati jirti miidiyaa uummataa dura teesseeti akka kanatti bu'aati jirti jechuudha. Hundunu jechuudha seenaa jechuudha garaa nama nyaatu jechuudha namni garaa qabateetuma taa'aa jira garaan kun waan hin baanne hin qabu jechuudha kan hunda qabatee taa'atii jirti jechuudha ishiin.
ati qabdu bakka ati qabdu kallooti jiru biyya keessa jaalalaan si qabu jaalalaan si qabu moshati yoo lafti hagasa. Wai miskina miskina iya mee kun la miidiyaa uummataa dura teesse akka kana bu'aate jirti mee akkuma jirtu kanaan akkasummoo akkumaan jiru kanaan jettee ani isa ol qabeetan jechuudha ofii kiyyaa of xiqqeessee tan kabajee isaa jedhee waanan ta'e anatu beeka jette jechuudha rakkoo gurguddootu narra gahee isaa jedheeti rakkoo gurguddootu narra gahee kanaaf jechuudha inni har'a nagadeetii deema Ameerikaa jiraate Awurooppaa jiraate Itoophiyaa jiraate OBN kana sila ni arga akkasummoo daawwadhuun jedhaani yaada dabarfattee turte jechuudha viidiyoo jechuudha irra buteetan ani isiniif waraabe kanaaf jechuudha achirratti dubbatteetii turte ani dhugaa si jaaladha tiktookara dalagus yuutuubara ta'us akkasuma jechuudha waan social media dalagus ani jaalala dhugaatiin si jaaladha siin ganuu akkasummoo ati immoo waan namaadhaa qabattee jechuudha waan namaa qabattee akkasuma waan namni jedhe jecha namaadhaa qabattee ishii social media dalatti yuutuubara tiktookara jedhanii jechuudha waan hin taane itti himanii akkasummoo ishiinilleen har'a boru kana fakkaattee boru san fakkaatuu dandeessi maal itti goota ka jedhaniini jechuudha akkasanitti ishii namni itti qaree isaan adda baase jechuudha gargar baase an kanaafuu dhugaan si jaaladha haasaa namaan dhaggeeffatanii walumanuuf wayyaa jettiin jechuudha. Yoo na cinaan jirre yoo na cinaan jirre tooti hedduu natti irrata naa kottu naa kottu. Imimmaan kan kee akkatti lafa yaa'atee jiru kun akkasummoo akkatti gadditee akka kanatti bukuu gadi qabattee teessu kun jechuudha abshir guyyaa tokko inuma sii dabartii akkasummoo inuma jechuudha isa ta'uu dhabullee jechuudha kan rabbiin siif qoodee hireen jechuudha qooda allaattiidha qooda qocaadha allaattiin hin fuutuu jedhan jechuudha qooda qocaadha allaattiin hin fuutuu kanaaf jechuudha qooda kan keetillee hin fuudhamu bakka takkaa'uu hin dhaqu. Kanaaf imimmaan kan kee akkatti roobaatee jiru kun jechuudha guyyaan takka ittuma gammaddee seenaadhaaf akkasummoo ni yaadatta siin jedha akka keessatti seenaadhaaf illee siif taati guyyaan tokko inuma agartaa inuma keessa dabartaa akkasummoo akka seenaatillee inuma yaadatta waan amma taatee jirtu kana jechuudha waan amma taatee jirtu kana inuma yaadatta jechuudha abshir. Homaayistiin dhagaamini. Akan dhufus abdii qabna sababni isaa immoo jaalala kee kanas argaa jira waan hin dhufaa akka dhufus abdii qabna maaliif jennaan jaalala kan kee kana argaa jira jaalala kan kee kana argaatee jira ni dhufaa abshir ni dhufaa rabbichee ni dhufaa akkasummoo atilleen abshir dhugaa jechuudha viidiyoon kun waan akka nama gaddisiisu miira keessa nama galchu jechuudha. wajjin dabarsanis yeroo dhiyootis akka wajjin turtanis hanga yeroo dhiyootis kaasteetta waan ta'eef sababa haasaa namaatiin sirraa jaalala keetiin adda ba'e yoo ta'e akka inni deebi'u maa tokko shakkiinis hin jiru. Haasaa namaatiin jaalala kan keetirraan adda yoo ka bahe ta'e yoo kanaan ta'e jechuudha qellaanii ni deebi'aa abshirii jedhuu ni jirti jechuudha ni deebi'aa abshir. Bu'aa ba'iin yookiin miidhamni jaalala saatiin narra ga'e maaloodhaatti kaastame. Way asumatti kiu nagoota kun asuma narfachiifte yaabo sa'aatiin narra gahee annama guddaa ta'e akkumaan jiru kanaan guuttadhe isumaa wajji gaafaan jaaladhu jechuudha na jaalattamoo nan jaalattu jechuudha inuma dhufaa inuma na dubbisaa bilbila sanamarraa fudhatee inuma na dubbisaa si ana jechuudha itti fayyadamuudhaa fi as na dhufe moo dhugaan na jaalate moo akka kamii inni yoo na jechuudha bareedaadha akkasuma bareedaadha diimaadha bareedaadha duba nami akkanaadha kun mee akkamitti ana na jaalataa jedhee gaafii guddoo natti taate jette akkamiin na jaalata jedhee gaafii guddoo natti taate jechuudha yeroo gaafii natti taate akkasanitti inuman jaalatu hin turre jette jechuudha inuma jaalatu hin turre jaalatumatti hin turre adeemsuma keessa akka bakakkaa samii natti buutetti na buutee qabamee akka hin taane tahe jette jechuudha kuno haga
ammaadha jechuudha gaddaati jirti gadda keessa jirti jechuudha. Isa ani mucaa kana jechuudha jaalachuus hin barbaanne ergan itti haasa'aa ture nambariin jedheera yaaduma inni dinaa qabu amala inni of xiqqeessitee jechuudha isa guddifte jechuudha. Mucaan isaas hin du'e. An asirratti waan isinii dhaamu an asirratti waan isinii dhaamu jaalalaan isa faatinaa jaalalaan in taphatinaa waan biraatiin taphadhaadha xuuriin namadhaa sin dhaqqabdi. Yeroo sana baay'ee namni haala namni keessa darbuu hin dandeenye keessa darbee mucaa kanaaf jedhee sababa mucaa kanaa jaalladhuuf mucaa kana. Hordoftoota kabajamoo an viidiyoo kana jechuudha irraa mureetan asirra buteetuma faa jechuudha keessa sin agarsiise malee yoo duubarraa dhaggeeffatan jechuudha OBN irratti gadhiifamee jira achirraa ilaaluu dandeessu jechuudha. Yoo jechuudha dhaggeeffatan jechuudha waan akkaan nama gaddisiisu waan akkaan miira keessa nama galchu tokko jechuudha waan ishiin taate moo waan ishiin taate waan nama ajaa'ibu. Nan godhadha mucaa kanaa nan guddifadha bakka yoonni na biratti hafe aafu yoonni taa'ee isa taa'u yoonni deeme isa deemu mucuma kaalaaleen ittiin mucaa kan ilaalaa dubbatu dadhabdee akkatti fuula miidiyaa uummataa duratti akka kanatti buuhatee jirti jechuudha. Dhugaa imimmaanuma kana argeemee itti haa deebi'utu dhiiroo aboo saahibii imimmaanuma kana argeetumamee itti deebi'ame xuurima imimmaan kanaati jedhiiti. Akka ishiin akkatti booche kana jechuudha osoo hin boonye hin haftu xuuriin ishiidhaa osoo hin dhaqqabne hin haftu jechuudha. Asumarratti dhaamsi guddaan kiyya jechuudha namatti hin safaatinaa namaan hin taphatinaa yoo jaalattan dhugaan jaaladhaa akkasummoo yoo jibbitan ofumarraa hambisaa nama. Dhiira ta'e dhalaa ta'e. Garuu inni baay'ee sammuu irra bute jechuudha. Laaluun dandeenyu godhuftee maal godhame? Utuu haala kana keessa jiru yeroo muraasa namni waan hin taane gorsuu jalqaban namootadha. Jecha namaati har'a jechuudha. Nami waan hin taane namaa jedha waan hin taane namarra dalagaa abalu badaadha. Akkasummoo ishiin tiktookaraa yuutuubaraa feesbuuka daladdi waa hunda daladdi sooshaal miidiyaarra oolti. Har'a boru kana fakkaatti iftaan boru kana fakkaatti kanaafuu ati rakkoo sirra fiduu dandeessi ati waan kanarraa bilisa taate wajjin haasa'uu qabda wajjin jiraatu qabda malee waan hin taane dalaguu hin qabdu akka jechuudha waan hin taane jaalachuu hin qabdu jedhanii akkasinitti na jalaa balleessanii na jalaa nu adda nu baasanii buchukoo koo ansi jaaladha jettee akka kanatti jechuudha miidiyaarraa jechuudha yaada isheedhaallee dabarfatuu jirti booha jechuudha ofii bochee nama hedduu bochiftee jirti jechuudha. Viidiyoo kana dheengaddaa kaleessa waraabdina fakkaate egaa kanarratti jechuudha waan akkaan nama ajaa'ibu waan akkaan nama geeddisiisu jechuudha waan ishiin keessa jirtu kun. Mudatti jalqabanii waan hin taane dhaga'uu jalqabee bakka buchoo nama jijjiirrachaa dhufe amala jijjiirrachaa dhufe. Buchoo jettiin buchoo wayyaa hojii buchoodha buchoo hojii kan kee argatta imimmaan kana lafa dhiisteeti akka kanatti zim jettee ittiin taphatte. Hordoftoota kee kabajamoo viidiyoo kiyya waan na waliin turtaniif like share comment godhuudhaan na jajjabeessaa annaatu wallootii viidiyoolee baay'ee jechuudha haala yeroo irratti akkasuma immoo waa hedduu isinii qabadheetii dhufaatiin jira inshaallah haga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nagaan jiraadhaa turtii gaarii oromoo nagaan naa jiraadhaa. Bakka mucaa baay'ee isa oduun tokko tokko. Jaalala gadi fageenyaan jaalala jedhime. Bakka ati qabdu wallooti jeeru biyyaa keessa jaalalaan si qabu nooshati yoo lafti haagasa yoo na cinaan jirre yoo na cinaan jirre tooti. Hordoftoota kabajamoo viidiyoon kun jechuudha waan akkaan miira keessa nama galchuu waan akkaan nama gaddisiisuu nama hedduu jechuudha gaafii gurguddootti itti tahee jira akkasuma nama hedduu rifachiisee jira viidiyoon kun jechuudha waan isin akka kanatti osoo jirtutti mee alhamdulillah jedhime mee mucaa ishiin tunii fi ishiin tun tokkaame mee ishiin tun akkatti teessu ishiin tun mee kun lafa hanga qabdu kursii kanarra akkuma kanaan jechuudha ofii ishiitillee akka kanatti of biittee of xiqqeessite jechuudha of xiqqeessiteeti isa jaalatutti turte jechuudha inni immoo har'a gadeetti bira deeme. Hordoftoota kee kabajamoo viidiyoo isin dhiyeesseetiin jira nagaan naa jiraadha. Duratti ragaa naa gotu